afaan tokkoofim eenyummaa tokkotti amanuun dhuunfatamee lammiiwwan biyyattii hundi iftaanii jiraachuudhaaf dheebotaa turan keessatti ture. Kan godina Harargee Ba'aa aanaa Kombolchaa naannawa Tuulaa Mansuuritti Sheeyni sheekanii Sheekh Adam Tuulaa dhalatan. Harrara dhaabbannee barasan ifduuba yoo miillanne waggaa 105 har'aa dura ta'uu isaati jechuudha. Ani Adam Ahmad maqaa qoosaa abbaa kiyya Ahmad waan jedhaniin Ahmad jedhaniin Adam Ahmad Ibrahim. Bakka itti mataan kiyya lafa bu'e mana kana arginu. Umrii ijoollummaa tiyyaa adoo qaraatiin ta'in dur namni ijoolleedhaa horii tiisa. Adoo horii tiisuutiin horiirra gama qaraatiin deebi'e. يا ربي فنوب حقيقة إسلاما نتمنى لقاءك بالسلامة يا ربي فنوب حقيقة إسلاما نتمنى لقاءك بالسلامة Sheeyni sheekanii Sheekh Adam Tuulaa umrii ijoollummaa isaaniitiin jaalala darasoota naannawa isaanii jiraniif qabuun booji'ame. Ilmi amantii Islaamaa muuxaaluudhaaf murteessee aaliman naannawa isaa jiran irraa ilmi diin barachuu akka eegaleefim waggaa hedduudhaaf ulamoota naannawa isaa jiran irraa ilmi diin barachaa akka turan dubbatu. Oyi boomsoo ta'e nama ijoollee mitiire nama huccuu adii kanaan fedhalaaf dirasaa tan sanii abbaan kiyya hangafatti aanu baradhu yeeti gad lakkise ni fuudhanii duuba lakkise barnoota lakkise yoggaanan caljee ban tiikadawunii kana lakkisee ganda kana jira bakkattoon barat itti baratan guddoon wali baratusaa jira isaan biratti deebi'e didee eeggaa didee dhiisaa jabbaan kiyya karuma keessaan waan dabiin waa baasu achiin raatii seene jechuudha. Namoota barsiisuutu ganda kana jira. Barataasaa dhiitu mana keenya jira. Barataasaa kanatti eegalee jechuudha. Akkaataa eegalee kiyyaa akkaataa akka ajaa'ibaati. Akka namni ijoollee itti baratu miti. Akkuma namni guddaa itti baratuttiin kitaaba irraa baratan kanarraa waan silaa ijoollee alifarraa barsiisan na barsiisaa ni jiran. Sheekh Muhammad Ibrahim jedhaniini inni warra gama Baabbileeti na barsiisee harfii na barsiisee kitaaba kana yoggaa takka isa na irraba kanama quraanaatti quraanan beeku gaafa san quraana irraba arra kanaan qabadha barumti hiikaan qabadha akkasii na faciisee booda harfii baradhe jechaani harfii baradhee isa ta'irraa kitaaba tokko kasabiina jedhan irraa qaree kasujeen irraa qaree amma kitaaba tokko ka'umdan irraa qaree inninis inshaallahu ta'ala akhiraa biyya isaanii deeme umrii isaa booda biyya isaanii du'enni Sheekh Muhammad Ibrahim korkoruu jedhan jechuudha. Tokko isa kana amma isa kana jammarraa hanga dhumaatti yoo xiqqaatte ama 5 ni ta'e isa kana wajjin jiraachuun kiyya. Qanii dura bare kanarraa ama 5 yoo xiqqaatte ni ta'e jechuudha. Xiqqaate ama 5. Eegas booda sheeka tokkoon dhufe kunoo gaara ganda warra Bakaroo jedhaniini achi dhufee qubatee isarratti eegalee waan eegas booda gaara san yoo xiqqaate ama 10 ni geenye jechuu gaara san keessatti. Gaara sanitti barnoota waan yookaan murtiilee waan islaamummaadhaa
guutuu ilaa minhaaj jedhanitti isa biraan taa'e jechuudha. Jalaa qabee qaasimii jaan zubajjaan minhaajjaan xullaabjaan ilaan gachiitti gaara san ama kudhan yaadamu kana san. Amma namoonni beeku manguddoon san dhufuullee jiraatti illeedha. Garuu gurguddoon san hin jirtu namoonni gaafa san jiru ijoollee ni jirti. Eega booda isheen kun xiqqaachuunis fayyaa dhabee aduun nuti gara alaa baanee jechuudha. Ala baanee garuu kitaaba inni nu barsiise kana olitti illee aduu bakka boottilee hedduun biraatiin kan amma inni barsiise kana deebi'uudhaan hanga amata 3 takka yookaan amata 2 takka ni ta'a. Kana booda walmi nuu dura jiru akka isin jettan kun hin ta'uu nuun jedhanii afaan arabaa barattan malee akka kanatti barachuu hin dandeenyu nuun jedhan jechuudha. Gama afaan arabaa deemne afaan arabaa jechuun naawwii jedhan takka sarfii jedhan ma'aanii jedhan takka tamuggaalee mantiqa jedhan yoo kana barattan malee barnoonni isin barattan kun gogoo nuun jennaan lakkiin gara barnoo tanaa deemne jechuudha. Barnoonni kunii soo xiqqaate hedduu zamana bareedaa harkannee barsiisonnis akka gaarii barsiisan khayruunis gaariidha. Kana keessatti walii gara ama 5 ta'uu danda'a jechuudha. يا ربي فنو قلتي حقيقة إسلاما نتمنى لقاءك بالسلامة يا ربي فنو قلتي حقيقة إسلاما نتمنى لقاءك بالسلامة. Aalimmaniifim ulamaawota ilmii diin islaamaa barsiisan hedduu irratti kitaabbilee amantaa musliimaa gurguddaa garagaraa barachuudhaan ilmii diin sirritti funaannatanii beekumsa amantaa guddaa eega horataniin booda maatii isaa biratti deebi'uudhaan masgida naannawaa isaa jiru tokkotti ilmii diin islaam barsiisuu akka jalqabaniifim beeytoota amantaa musliimaa hedduu oomishuudhaan hawaasa akka tajaajilaniif baasanii akka jiranis sheeyni sheekanii sheekh Adam Tuulaanii dubbatu. Waajifaagaa barnoonni kun tuujii bahara hanga warraa borraa rabbanne ani barsiisuuf asii gale jechuudha. Bakka tuu inti galle hoo masjiiduma irraa yaane kana jechuudha. Manni inti gale usmanuma kana kun hamma kana ijaarame kana cita qaba sangaa. Asitti barsiisuun ture amma hanga amata 25 takkaa'u 30 takka waan baranne kana taariyaa tana hanga ishee gabbeessinutti namoota barsiifnuu fi kanaas fi qabnee waliin jiraannee haaruun wantu dunno haariyaa tana dhugaa yommaa si irraa raawwanne eega booda bakka suqujjaan santachi raabitee achi dabarre jammaas asifitti dundeeme jechuudha. Amma namoota nurraa barate dura eegalee irraa isaan tunarra beekee jira. Anamma barsiisuun kiyya amma 60 fi wayita jechuudha. Umriin kiyya immoo har'a amma 105 baay'ee sadii mukkana jechuudha. Barnoonni kun lakkumaan ida'ama ilaagaa amma ani nama guddaa ta'e hanga naga'utti barsiisuun kiyya amma 60 fi waa kan isa jechuudha. يا ربي فنو قلتي حقيقة إسلاما نتمنى لقاءك بالسلامة
يا ربي فنوق حقيقة إسلاما نتمنى لقاءك بالسلامة Sheeyni sheekanii sheeka Adam Tuulaa hanga guyyaa irratti ilmi amantaa Islaamaa barsiisaa kan jiran ta'uudhaafim carraaqqii cimaa taasisaniinis aalimmanii fi ulamaa'ota akka isaanii kan diin Islaamaa barsiisan hedduu oomishuu bira dabree darasoota yookaan barattoota amantaa Islaamaa kumaatamaan oomishuudhaan beekumsa dhugaatiin qaree dhaloota wallaalarraa akka baraaraniif eebbisee majliisa amantaatirraa baasee akka jirus namoonni seenaa sheeka sheekanii kana itti dhiyeenyaan beekan ni dubbatu. Durarratti sheeka keenya sheeka Adam Tuulaadhaa jechuun nama silaa seenaa isaa nuti dubbannu miti. Nama nu oliiti dubbachuudhaan malee. Ani seenaa sheekaa taniin isarraa dhageessiniin qaba. Taniin umriidhaan hin dhaqqabin taniin irraa dhageessiniin qaba. Taniin ammas irraa arkee fi tiyyaa beekuusiniin qaba. Taniin osoo isarraan dhageessin nama biraarraa dhageessiniin qaba. Seenaan sadeen kun yoonii fi waliif finne sheeyni durarratti waan kannaa rabbiin nuu kanne yeroo tana keessatti kannaa rabbiin nuu kanne qananiisaa rabbiin nuu qananiise ta'uudhaatiitu irraa beekama. Sheeyni keenya waan isarraa dhageenye keessatti waan si ajaa'ibsiisu wanni inni beekamuun baay'isee guddinni laal yoonii fi manguddummaa dhufe akka nama dubbii manguddummaa qofa beekuutitti haasa'ee fixa hayyummaadhaan. Yoonii fi ilmiidhaan dhufe ilmii waan ittiin seene hunda baaba ati ittiin seente waan ati gaafatte hunda siidhaa lafa sii kaa'uudhaan gama biraatiin yeroo rakkoon dhufte gaaf tokko haadha abdii haadha manasaa haaseessineeti maal jette guyyaa rakkoon muslima jabaatte akkan namni hidhamee ulamaayin hidhamtee wanni adda addaa gaggeeffame wanni beenuun sa'aa dur ka'u halkan salaatulleelii ka'uun dura ka'atte booyisa isaatiin hin beekette takkaa rakkoo namaatiif ji'ee rakkoon diinirra geessus sabarra geessus dhalootarra geessus rafeen beeku. Sheeyni keenya sheeka diinii fi barnoota diinii fi hayyummaadhaa fi qaroominaa fi waa hunda walitti qabate. Warri ammaan tana arraan tana qaroome jedhan kun hundi isaanii qaroominni isaanii osoo fi walitti fidanii kan yeroon inni barate san yeroo teknooloojiin hin jirre san barate warri teknooloojiidhaa kunii fi inni walitti hin dhiyaatan. Gama nasihaa qaceelfama irshaadaata tawjiihaata guunii fi qaceelfama waa'ee duniyaarra kannuuf. Gama biraatiin akkuma dubbatame sheeyni keenya barattoota meeqa barsiisee GM dhaabbata kanatti himuudhaaf baay'ee nama dhibu. Akkamiin nama dhibu? Ama waggaa 60 ol barsiise. Kani suqul taa'ee barsiisee fi kani ganda Usmaan taa'ee barsiisee fi kani deemaa majliisa barsiisee iddoo waggaa 60 ol. Sheekan isaa keessa warra inni barsiise keessa kani kitaaba tokko irraa qara'aa inni kitaaba tokko qaraa'isee faadhaa jira. Sheeka kitaaba tokko irraa qara'aa inni deebi'ee sheeka sanirraa amma sheeyni sun ammas kitaaba biraa irraa qara'u faadhaa jira. Osoo ijoollummaarraa barsiisuu eegale. Barattoonni isaa kun gaafa gadi bu'ee fakkeenyaaf gaafa rabshaan yaa'iin lolli biyya tana taa'ee biyya tana dhufee darasaan biyya tana taa'uu hin dandeenye. Darasaan meeqa gabbuute jenna toora nama 300 gabbuute takkaa darasaan isaa toora sun gadi hin buune. Wuli nama 500 600 700 deebi waggaadhaatti hin beeka baanaa beeki waggaa tokko keessatti deebi gaafa 2,000 geessuu jira. Kana yoonii fi afreejii isaa amatuma hunda wagguma hunda namuma kum tokko baasa yoonii fi anne wagguma hunda nama kum tokko qaraayisa yoonii fi anne ama 60 fi waa keessatti meeqa waan ni jiru nama dhiba. Ammoo kan sadarkaa ulamummaa qabatee gattaa'ee barsiisu warra akka Sheekh Yuusuf Cirootii isarraa barate warra akka Sheekh Maamad Booseesaatii isarraa barate warra akka Sheekh Ahmad Watariitu isarraa barate warra akka Sheekh Aliyyii Fallaanaatiitu isarraa barate warra akka Sheekh Maamad Zabur Harargee Lixaatii irraa barate lakkaawamee hin dhumu ulamaa'onni bihaarri arraan tana ilmi isaanii raabsaa jiran jechuudha. Kana malee sheeyni yeroo dabarte yeroo dukkanaa san keessatti waan ajaa'iba sitti ta'u keessa nu bilbileeti yeroodha sila baafannu isin qabuudhaa deeman ogguunii fi jan bar badii jechuu yoo ni fidhage nu bilbilee kottu maqaddaa fudhadheetiin jira firaasha fudhadheetiin jira sii wajjiniin hidhama akkana jettee biyyaa baate taanaan nu cabsite kottu ji'eeti nama adda addaa mataa kiyyarraa eegalee
gaafa silaa rakkoon jabaattee biyyarraa bahuu keenya hunda nu deebisaa ture. Yeroo aduun nutti hammaattee nutti guyyaadhaan nutti dukkanootee sheekha bira dhufnee sheekha akkanaaf akkana jedhan aduun tanatti mari'atte tanarratti rakkoon adda addaa gama abaashii wal qabattee gama gabroonfataa adda addaatiin wal qabattee guneefitti himanne sheekni haasaa'uma tokkoon akka waan nutiin kun rakkoon takka nu bira hin jirre nutummaa nu mootii taane haasawaan nu tasgabbeessee biraa yaana akka yeroon biratti as deemnuu fi yeroon isa bira achi deemnu nuuf adda jechuudha. يا ربي فنو قلتي حقيقة إسلاما نتمنى لقاءك بالسلامة يا ربي فنو قلتي حقيقة إسلاما نتمنى لقاءك بالسلامة umrii dheeraa amantaa islaamaa barsiisuu irratti dabarsaniifim aalimman ulamaa'ota darasaafim sheekan hedduu oomishan bu'uura taasifachuudhaan hordoftoonni amantaa musliimaatiifim hawaasni isaanii maqaa sheekha sheekanii jedhu badhaasuu akka danda'anis sheeyni sheekanii sheekh Aadam Tuulaanii dubbatu. Umriin kee dheerattee miti barsiisuu keessatti namni hedduun irraa barate jechuudha. Amani ma jiru. Anuma irraa barate jecha kan jiru. Amma olaasii amma ishee mootorfaalleen sadii isaadha isaan jechuudha. Isaa achi Sheekh Ahmad Abdullaa faadhaa jira. Warra gaafaanan dura biyya tana dhufe baraterraa barsiisuu irra jiran gamaan iyyaatti allaa ramuu ijoollee jedhanii kan bangudduma kirishaati jira. Nama hedduun irraa garuu nama hedduun irraa barate umriin dheeratte nama hedduun irraa barate sirma irraa jiran jechuudha. Tuulaan biyya tana tuulaa jedhanii maqaa dhaloo maqaa biyyaati. Namni wanni itti hirkamu namni biyyaa fi gosatti hirkata namni. Amma gaara kana achitti nooleen na beekan. Tuulaan na beekan. Nooleen na beekan. Asoggaan dhufe tuulaan na beekan jechuudha. يا ربي فنو قلتي حقيقة إسلاما نتمنى لقاءك بالسلامة يا ربي فنو قلتي حقيقة إسلاما نتمنى لقاءك بالسلامة sheeyni sheekanii kun sirnoonni dabran hundi isaan roorrisaa akka turaniifim wayita ilmii amantaa musliimaa barsiisaa turanittis gufuun guddaan hedduun isaan mudachaa akka ture ni yaadatu. Biyya tana keessatti namoota yaadni adda addaati hedduu jira jechuudha. Biyyi tuula jantuun uumtu biyya qabeenyaati. Biyya qabeenyaa tana namni dura oltee warraa fudhachuudhaaf. Hoggaan uummata keenya kana waa'ee dhugatti diin ufaa dhoorku hujuballee geessanii waa qalu hujuballee geessanii dhiqanii waa rabbilee kadhatu kun ta'uudhaan hoggaa qobsu walii goone namoonni immoo kana karaa godheefi jira hoggaa kun dhufanii biyya dhufanii kenna haajaa teenya nu baasaa jedhaniin haajaan teessan hin taatu Sheekh Aadam jaa isin taatee jettanii waltaa isiniif kennaa jedhan jechuudha. Kun amma tun qabsoo hadhootu dhachamtu. Yoo akka isaan jaan wajii jees fuuldurii kee bade jechuudha. Yoo akka isaan jaan deegees ammaa fi dhaana bira taa'e jechuudha. Isa warra mootummaa ijoolleen jiru waan mootummaa himanii jira waan biyyaa himanii jira waan garaa keessa qabatanii jira. Anaa waan mootummaan beene barsiisu malee gara mootummaan dheessanii hidhaan gaafasee amma sadii baatishan. Miilli kiyyaa kun keessa coraan miila kiyyaa kun uumaadhaatii miti qabilooti malee. Miilli kiyyaa keessa maan biqilu takkaa jira amma ta'ee isin biqee firraa guutuu takkaa jira. San dhiise guddoo san rabbirraa afaan hedduun dubbannu san. Nuti mootummaan dargiidha namoota nam tokko namni kun abaawoodha takka ajaarra jeen ragaa fitin jettuun numa jiiftu malee adoo isiin akkasi jirtu nulleen adoo
silaafuu gaajalli rabbi malee hin jiru eeggannu nama hedduu hiine hedduu ganne wanni utu sodaannu kun alaa sodaannu akkasuma jirti faayidaan teenya maaliidhaan mootummaan haasoo itti jecha mootummaan guddoon haasoo itti jecha orma dura akkana moggaa isaan himaniif nama gatan san hidhan san shaayida fidaa jedhan jechuudha. Nuti gama ramaayaati bakka ittoo hidhaan teenya taa'ee galamtee shaayida ni qabna shaayidni san nuun dhihaatuu jedhan jechuudha. Maaliif hin dhihaanne ormi guddaadha yoo shaayida irra baane jiruun teenya hin jirtuu jedhanii nuun dhufan jedhan jechuudha. Mootummaa yaaddee jecha mootummaa namtu adargiitu. Sheddaan nama kana hajjeefne akka malee jeefne hiine akka malee hiine darsiseente jechuudha. Namni onka jedhabee jira, harkinaafatee jira, hadu'ee jira, hangan qabu. Akkam goona orma kana. Alaa dubbiin taasisan dhumteen hunjaan wasii kasan majibeessan booda khata'ees haa ta'u kadeemees haa deemu boo qaban jechuudhaan ayyaana isaanii afanii maskaram guyyaa lamaa nu dhiyeessan jechuudha. Nuuni baanaa yaadeetti hin qabne ifiis kennee yaadeetti hin qabne kan maqaa keenya bakka cufaa fudhatanii mana guddaa daree gaafeedhaa kaa'uutiin sanitti dirree bal'ootti namoota hanga siyaasaa cufa walii qaban jechuudha. Adaree nama 110 jira. Qamadii dhawaadhaa kaasirraa rakkattee geessa nama 70 jira. Maqaa jira kanaaf fudhatan jechuudha. Utiin baanaaf iyyaan waan isaan jedhan hin beeknu. Adan baasan mana tokko jira kattee namaa gorsa kennani. Achitti haasawwan jawaa cufaa. Arrarraa mootummaan isinii maartee isin gallakkiftee nuun jedhan jechuudha. يا ربي فنو قلتي حقيقة إسلاما نتمنى لقاءك بالسلامة يا ربي فنو قلتي حقيقة إسلاما نتمنى لقاءك بالسلامة Shayini sheekanii kun har'a umriin isaanii waggaa 105 achi tarkaanfatee kan jiru yoo ta'u eega bultii jaarratanii jireenya mataa isaanii eegalanii ammoo ijoollee hedduu horuudhaan amma abbaa maatii 70 akka ta'anis inni himu. Andallaa kana fuudhu tokko malee fedhu. Gaafa barnoota irra jira jechuudha. Yookaan dhufe namni an fuudhe nama barnoota qabu nama bareedaadha. Ni ijoollummattee taphii fuudhe jechuudha. Achi akkasiin heddummattee jedhaa fuudhe ilma heddummeessu. Ilmaan kiyya, amaloonni kiyya, hormaani kiyya, kan dhalaatii fi kan dhiiraa dhugaa lakkaawan 60 waa ta'e 70 deeme jechuudha. Kana keessa kan barnoota dhiibee dadhabee deebee jira. Kan baratee madrasaallee baratee ilmi zamanaatii baratee bakkaan ga'ee ara jiruu ni jira. Asitti dalaguu irra jiruu ni jira. Haalli ilmaan kiyyaa kan barateen illee numa jira. Ammoo utuma dalagaa hanga ummatuma dalagaa numa jira. Haala maan qabnu jechuudha. يا ربي فنو قلتي حقيقة إسلاما نتمنى لقاءك بالسلامة يا ربي فنو قلتي حقيقة إسلاما نتمنى لقاءك بالسلامة Shayini sheekanii sheek Adam Tuulaa dhaloonni har'aa boruu ilmi amantaa Islaamaa sirriitti barachuudhaan dhugaa fi haqarraa osoo hin maqin beekumsa dhugaa bu'uura taasifatanii diin Islaam jiraachisuu akka qabanis xumura irratti cimsanii dhaammataniiti jiru. Dhaamseen dhaamu dhaloota ammaa keessa jiruu fi
kan boodaatii fi nu oomishamna nuti nu oomishamnu jiraanna wanni an dhaamuuf waan barattan quraana irraa barattan jecha rabbii irraa barattan jecha ulamaata gurguddaa keenyaa akka shaafii faallee barattan kan dhoysine kan dabsine akka biyyaa dabarsitanii ka booda waan gaarii barnoonni kun ilmi wani namaa godhu nama jiraachiisa barnoonni kun akka nullee jiraachiisu kan dabsine ka dhufetti akka ormaa dabarsitanii adoon kijibne adootin idaane adoorraan irrifne tana ta'ee ani gartee silaajuu naa dubbatte yoo irraa nuti kaanee akka mootummaa jennee irrifne akka mootummaa jenneetti idaane dhaloonni booda karaa san deema bishaan maaga duggaa baafatan karaa san irraa maqan karaa san deeman jaallenii kun nurraa isaanii dabre karaa gaafatamullee nuyi akka waan nurraa barattan ulamaatu irraa barattan isin islaamoonni Itoophiyaa kophallee adoon taane biyya addunyaa cufa keessatti kan dabsine waan quraanni hiikaa kan dabsine waan nabiyyiin je'ellee hiikaa kan dabsine akka isaan jedhanii biyyaa dabarsitanii fuulduree keessan ifa akka gootanii fuulduree keessan bareeda akka gootanii akka fuuldureen keenya qabriidha ganaa gaafatamuuf teenya akka guyyaa sirraan gaafatamne diriirsatiin ka biyyaa dabarsatanii dhaamaaf jechuudha. Barnoota kan ammaas waa xiqqoo miti akka dachaa deemtan akka dachaa deemtan akka dachaa deemtan. Durbaratee ka'ee taraa ofii barsiisee hakki uummataan gahee gaafa daala jarri duritti gaarahee jarri baree barsiisuudhaan manaa bahee ilmiidhaaf haalima barbaacha naannahee utuu mana qabuu gandan beene taa'ee akka jarri hulaa nammee qaala. Egaan daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork ayyaana Iida Soomanaa sababeeffachuudhaan seenaa sheekanii Sheek Aadam Tuulaa irratti fulleeffate kan isinii dhiyeessaa turre kanumaan goolamneeti jirra. Qophii kana qopheessuudhaan an kan isinii wajjin turre Uudii Muusaatiin ogeessa kaameraa keenya Naasir Obbo wajjin ta'uun qophiin Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork kana kan itti fufu ammas turtiin teessan OMN ijaa fi gurra uummataa faana haa ta'u isinii jenna.